Yo kabajamtoota maatii dursan top warreen taatan arra ammoo waan ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufeetiin jira. Wanni sunis prank ajaa'ibaa Fatiyaa Micooliyoo tana Kiloroksii dhiidesan irratti isinii dalaguu deema. Saniifuu mee ammaan tana dhaqeetiin dawwalee ati muwaazoo jaalatteetii miti akkanumatti usteetuma beekamtii argachuu fi takkiin yuutuuba guddifachuu fi ustee sooshaal miidiyaa gubbaa beekamuuf takkiin beekamtii argachuuf malee jaalala dhugaa ati kanniteef hin jirtuu jeetiniin dawwalee rifachiisa. Waan isin jettu walumaan dhageenyaa warreen maatii hiyyaaf haarawaa taatan ammallee yuutuub sabskiraayib laayik sheer godhaan isinin jaa. Kara pirankii ammanin dawwala kara pirankii uno ammaan tana dawwaluuf hin deema waan isin jettu walumaan dhaggeeffannaa jechuudha. يا رب سلكي خلصته. هلو. ايوه. اكمي فتيا. نجا هاي السابع سيارة. فيا سماين بيبو اكنوتي. السلام عليكم من جبت غربة. هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي فمك. وعليكم السلام ما انما جرجر فكاتا. eber wayisi waa namni natti meetan oduu wayii takka dhagee akkasitti si dabale. Yaa eessuma dhaqeen jiraadhaa hay oduu maali? Boo Fatiyaan dubbii tana duraa san irratti rakkootutu jira jaaniititi waan namni haasa'us dhageetiin jira waan dhugaa. Tumsiiftee qofa naan hin jedhin. Tumsiisuu miti an waan biraati wanti nan dhaga'e waan akkasii san garuu ni goote jeetillee yaanne waan akkasii an akka kiyyetti waan ni godhamaa jee yaadee miti garuu iddoo ajaa'ibatti eeggan dhagoosii galee. Maali dursaa yaani maaliin balleesse yaani waan nama tuqumoo yaani dila kana maal balleesse jennaan yaani sagaleen keellee sirrii miti. Jechuun wama kana dura dabre waa'ee jaalalaa muwaazoo fi ati wal jaalatan irratti raanfadhee bara maali waa'ee naamin maal jettee kaatee maqaa isaan beeku irra deebiime. Jaalallee kan kee duraanii gaa Allah irhama wayyee rabbii rahmataa godhuuf. maal ta'e boo gurbaanni jira miti unoo waan ajaa'ibaa waan kijibaa adda addaatiin dhaga'u jira. Hayyee maal dhageesse waan dhageesse sana naa hime jiraachuun ni jira barqaaman ni deema baruu namni hundinuu gisee agartu namni keessatti dhukkubsata malee uffatni deemuu isaan ilaaliin habiibitiyya. Jechuun ajaa'iba na ta'e waan akkanaa kana yaadne adaati dila kan hunda maali Fatiyaan waan akkanaa kana yaaddeetii miti yaaddee akkana goote natti hin fakkaanne garuu ganda gochuuta kana ajaa'iba. Hay maaliin balleeffamee maaliin godhe yaani naafi yaani keessuma seeni naafi rakkoon qabu yoo waliif galla yoo rakkoon jiraattes walitti dubbannee walii galla waa tokko rakkoon hin jiru namni walii galuudhaan waa hunda fixa wal oodee wal arrabsee yookiis wal hamatee atuun ta'e walitti mee fixa natti rakkoon qabu yoo dhugaa ta'e dhugaadhaan siin jedhe yoo kijiba ta'e immoo kijibaan siin ja'a yoo na amante ni amantaa jecha. Jechuun ati gaafa takkaffaa maal jaambeeta waan kiloroksii hadhuide sanillee kijibaa akkanumatti usatteetuma nama rabbashuuf takkiinu ammoo wanta fakkeessuudhaaf takkiinu ammoo beekamtii argachuufi malee kijibaa jaan maal waan akkanaa hunis hoggaan dhaga'u bakka hedduu takkanaa ajaa'ibe ragaanis ni jira naman irraa dhagees
nama waan kana sitti narrallee nurrallee nuti warra gaafa sibira dhaabbatee fi uummata Oromoo birallee uummata Oromoo kabiraatillee caalaa nama sitti dhiyaaturraa mistira kana dhagee waan kana itti yaaddeetti akkana goote malee jaalala takkiinu ammoo kiloroksiinis wanti kiloroksiisanis dhuguu fakkeessuudhaafi takkiinu ammoo an beekamtii argachuun qabaa jetteetitti waan kana itti yaaddee goote malee wanti dhugaadhaa wanni jiru akka namni akkan dhageettis ragaas guutuun qaba namas galee. Hayyee ragaa qabaattus dhiiftus amma kanaan naa dhufanii yaa ajaa'iba rabbeessa dhaqeetiin jiraadha. Tokkoffaa obboleessa ta'aa namni na wajjin dhuge hin jiru. Namnis dhugi jennaan hin dhugne ofiif hin dhuge. Beekamtii argachuudhaaf yoo ta'e mee ani beekamtii kana silaa guyyaatti taa'eetiin YouTube irraa maraadha kun maallaqaa jedhe. Garuu ani wallahi namni na kadhatee torbaan keessaa gisee lama gisee sadi qofa irra caala namaaf hin dalaga namaaf hin interview godhama. Atun dhimma isaa qabaadhe jechuudha. Garuu namni immoo amma simmeetaawwiin ta'aa jira beektaa. Namni waan arge namni biyya kanaa waan arge haasa nama na beeku nama natti dhiyaaturraas dhageesse namni biyya kanaa waan fedhe faxaree waan fedhe jedhee haasa'uu ni danda'a. Maaliif ilma namaati ilmi namaa yoo waa hoomeen haasofne haasaa yaani jireenya isaaf hin ta'uu jechuudha biyya kanatti. Kanaaf jennaan yaa obboleessa fi asirratti na dhagaye waa'ee kiloroksii jinni kan ani maallaqaaf jecha ilma namaa maallaqaaf jecha akkas ta'e namni naa beeku jedhee addunyaa irratti borbultii ijaarrachuu danda'an ilmoon barbaada jaarsaan barbaada mi akkamti jedheetiin qullaa gabba'ee maraadha gisee naa agartu maraatuun sitti fakkaadha siyyuu wallahi nama dhibda na cinaa dhaabbattee jirta akka nama na cinaa dhaabbannee ofitti na qabdee abbuleetii xiyyanaan jettee turte har'a mee oduu namaa mee maaltu garuu hedduun si kabaja maaliif dhuftee na gaafachuu keetti hedduu galatoomi maaliif namni takka silaa baalageen kun jedheetii na cufee maal taate yoon jedhee deebisee nan gaafatu achumaan na cufa garuu ati galatoomi namni biyya kanaa usee haasayaa obboleessa ta'aa bor anaanillee maal jedhiti uf gaafadhu bor atillee yoo warra sirra qaqqabe keessi babar akkasii bar maarreedha bar siin ja'anii akkasiin ja'an kanaaf jennaan danda'aan garuu hin beeku wallaahi waan hin ja'u jechuun ati waan kana bar shuuritti itti yaaddeeti waan kana beekamtii argachuun qabaa yuutuubni xiyya akkana malee naan guddatu takkiin ammoo namni tiiktook irratti illee namni akkasitti follow nan godhanii yoon hin boonye yoo waan akkanaa kana fide beekamtii argachuu hin danda'a follow na godhuu danda'a jetteetitti itti yaaddee goote waan kana maaliif itti yaaddee goote ni beektaa ragaa jira nama mistira kan keelekkitti beekurraa hin qoraddan ati amma Oromoo hijibsii Oromoo sobutti jirta si galee Oromoo akkana sobuun qabdu ture waan akkana Oromoo sobuu osoo hin ta'in ummanni Oromoo biyyoota garaagaraa jiran hedduu takka bakka hedduu rifatanii hedduu akkas ta'uu turan garuu waan akkanaa kana hoggaa dhagaan hedduu takka waan nama gaddisiisu si galee an kanaafu hedduu takka na ajaa'ibdaatummaanu maalii uuman akkanaa jeetiin si ajaa'ibsiifadha si galee maaliif wantu kun waan dhugaati ammas waan ragaa itti qabu si galee waan akkanumatti sirra kaa'ime ati kana itti yaaddee tiitoo guddifachuu mucaas maqaa balleessuu malee wanti ati deemtuuf takkittiin hin jiru si galee as keessatti. Mucaan silumaa jiruudhaan maqaan badee jira maal maqaan badaa miti silumaa badee jira yaa obboleessa ta'e asitti himu amma namni duraan baqqaanii hoi jedha gisee ho'anii haasaa dubbii ana keessa gurrate booda sirratti mootummaan kiyyatti yoo waa sirra qaqqabe sitti wayi sirka gurradhee ka'eetiin nama biraatti mee ajandaa biraa hoomeetiin haasaa yaa obboleessa tiyya na dhaga'i sirriitti nama maallaqaaf jiraatu miti nama maallaqaaf jecha jaalladheera boraanii ani jiruu hin barbaadu kanan kijibaan ilma namaa tokko jaalladhe jedhee maraadhee marree jedhu laa wallaahi abadan kun yaani namaaf ilaali ani amma duraan dursaa waan takkasii hima hedduu nama fedha hedduu nama jaalladhaan hin kabaja yoo namni sunillee naa wallale yoo namni narratti haase nin booha maali badiin koodhe amma garuu qasaman billalaali ati silkiidhaan na gaafatte miti
fatiyaa teenyam dalagaan akkanaa maalinaan jette keer hin godhu. Maaliif waan irratti yoon badii hin qabaanne badii atuun badiin dalagiin badii kiyya sanarratti hin qaanfadhu. Yoo badii kiyya ta'e eenje amma garuu ilaal keer nama gochuus dhiise dantaa nama dhabaadhee wallaahi dantaa namaa qabullee naa dhumtee jirti maaliif dantaa amma na dhage dantaa namaa dhabuudha amma kanaaf dantaa namaa dhabuu amma dantaa namaa qabachuu jirta kanaafuu dantaa namaa qabuu gaa jirti. Ilma namaa gisee kabajdee jaallattee jette yoo inni siin jaallanne maal goota atis dantaa dabaattee akka namaatti boontee jiraachuudha an booneetiin jiraataa jira. Oromoo bar amma san boontee jiraatu jirta. Ummata Oromoo maaliif akkana jettee maqaa balleessitaadha amma fakkeenya balleessi maa itti hijibda amma. Bar ragaa dhugaati waan dhugaati yaramma waan dhugaati ati amma kana wanni dhugaa waan dhugaati itti yaaddeeti beekamtii argachuuf ummata Oromoo sobuudhaaf kana goote garuu waan akkanaa kana ni goota jeeyyaanne waan akkanaa kana godhuun hedduu namarraa fokkataadha shamarran Oromootti illee maqaa balleessuun fokkataadha garuu ati waan akkanaa kana goote karaa biraatiin namni karaa biraatiin illee maallaqa oo barbaadde illee YouTube irra illee oo barbaadde karaa biraatiin argachuu dandeessa karaa biraa diraamaa garagaraa waan babbareedaa oo daleedde arge namnis beekuu danda'a beekamtiidhaaf jettee Oromoo guutuu akkasitti shawwaduun sun maal jechuun meeyaan bakka akka kiyyattee hedduu takka na ajaa'iba namni akkanaa hunda ati uumaa akkamisaa. Bar ragaa jira haaduu ishee taasisan ragaa jira bar. Ajira tokko ragaa sana fudhatee yoo barbaade YouTube irratti dalagatu gabbee kijibamee haajadhu abbaan fedhe ani ilaal guututti. Amma bar namni warri YouTube dalaguu fi maara warri social media quban qabu bar nama mistira likkisi beekuu naa hime bar. Namas. Oy. Hai, boonne kana isa jira namni fatiyaa beeku dhalanne way dhagee nyaasoo kana. Ilaali siifni mamti waan takka yaa obboleessa tiyyana dhaggeeffadhu namni ana beeku hin jiru haadhoo koo haadhatti isii na deessi isii na dhalte qofan na beekti malee namni biraa na beeku atu na beeke ilaa irra saayiban qaba habiibi tiyya laala hin jiru wanni akkasii namni takka Isi waati iddoo waan akkanaa ni goota jeesine nama wanti kun sisee Fatiyaan mucaa hin jaallanne mucaa maqaa balleessuudhaaf inni jirus jiruusaatti wadee jira. Mucaa maqaa balleessite sanillee ammaan tana deemtee dhiifama gaafachuu qabu. No, jechuun bar waan bar ragaa qaba bar ragaa san waan barbaade ragaa sanillee siif hin fiduu danda'a. Ragaa qabaachuu jechuun ilma namaatiif maal seete? Rabbitti ni amantamoo namantu? Rabbitti ni amana rabbitti amannaan Oromoo maa kana gootaa siin jechuu jira barama.
naamanu baate. Dhiisi amma dhiisi sigarree jirra uummanni Oromooti illee beekuu qaba sigarree jira. Agar habiibiti ilal nama boonee jiraatu sa'aatii kanaan ani waa hunda irraanfadhee la jireenya koo jireenya dhuunfaa kiyyaa wallaahi ulaa lamaarralleen dhaabbadhu jedhee kadheetiin kun akkatti jiraataa jira yaa habiibiti yaati maal taate maaliif seete gisee hedduu ulaa lamaarra dhadhaabbatte oduu hin dhaabbatu yoo garuu qobaatti okattee mana kee teesse cufattee ilmaa oduu sitti hin dhufu kanaaf jennaan ni sodaadhaan oduu kana oduu biyya kanaa akkimatti maaliif seete kijiba kaake oduu kijibaa ganda keessa ajandaa dabar nadhii siyaa aboodan aarsi wallaa adda garaana gubdee istiidhaaniin taa'ee ijoollee keessummaa dabra jirtu wajjin taa'ee ashaqaa jira ati dhuftee akkas maal taate dursaa teenya maal taate nanamanne. Pranki si godhu jira. Maal jechuudha? Pranki si godhu jira pranki. Innaa prankiin akkasii jennee jirti hayi astaghfirullah na argitee walla maal yaadee dhufu prankiin akkasii jirti jettee. Pranki. Akkasii aboo dhiti aboo. Pranki si godhu jira wayi namni uffattee garuu. Nama jiste hedduu rifadhe akkamiin yaani ni naare dhugaan sitti wanti ni naare akkamitti ni naare yaani waan hin yaanne waan ilaali walla yaa aboo. Pranki te abbaan tana natti mufatini yoo natti mufattee jiraattellee dhiifama sinjaa asirratti YouTube kanarratti ergaa uummata Oromootiif qabdu yoo jiraate takkiinu wanti YouTube kiyya kanarratti maal jechuu barbaadame? Wallahi naare ture rakkoon qabu prank ati kaffalachuu keetii sa'een gadda. Ni kaffalatte jechuudha? No saniif miti. Laani kaffalattee baraan ni naare bara bakka meeqan galee seeti bakka meeqan galee hayi namni dhiisuu jedhee yaadinu shukran garuu rakkoon qabu ani uummata Oromooti ergaan qabu uummata Oromoo warreen biyya kana keessa jiran keessattuu warreen biyya alaa jiranii wallaahi hedduu galateeffadhaa naafa jiraatanii bakka yaani jechan isaaniif ibsullee yaa'u nama tokko silaa galateeffachuun barbaada asumatti galateeffadheen jira ilmaan Oromoo wajjiniin walitti. Hedduu galatoomanii ni jaalladhaan ni kabajaa yaarran na cinaa jiranii keessattuu namni takka sirriitti beekaa kaleessa hedduu waan ajaa'ibaa kana mufaajaa na godhee ture shukran jedheetii yaada maaliifi shergoonaaf akka inni dhaga'uuf galatoomii atilleen galatoomi. Okay, akkasiiti pranki malee waan biraa miti naarina. Garaan cuggaarraan na kaastee mee aannan mana keessa hin jiru amma gadi buunee binna. Dhiifama. Abshir Fatiha. Galatoomee haa dursa. Abshir. Hanyee.